يومي هاي مانجا هذا كدراي تقول أنجلي ملا نو كتير ملي نفتي جرجرو أكمل برانك نفسه برانك كران دلقي لما دلقي كمال إيش يقول والله سلام تجرا سلام تجرا والله جبتي وصل هيك أنا كنت عارف يو هو يا جايب أبشر إيه برانك كرا جمرة بي إيه كستين هربولا أنت كتبوني قدر إيه برانك كرا ما كي نيجي تاني ميدا كلام وانت كأنك نيجي رمي ما انت وان قدام نيجي تقعد دمالي إننا بدنا نيجي إيه نقول سلكين بيم جانتي لقد دولة ما أنجلا كاسلام بيم جانتي إيه نقول يعني متدين سلامات إنت ديم سلي كاس هايلان بيم سلكيتي يلا بيم خليه وجرا أغلى سلكي يا أخوي تيجي بس سلكي تأتي سالو دي سكين نقول ما نتي تيجي تفعل لغات سيريس كده صور ما سيريس لغاتي إيه ما يعرف كيف بيخوان ما عندك يا أخوي Grafica mata ratin be qotti. ايش تسقى باي Sakki darki to atina wala. لو خوان كان درو كرون كبر ار مخنا La jega sa sa ke kanis. Bas. لو اتشكل Wara ne indu bisani hatu bisani. Wara ba. Hey. Water. Relax sendiri bisani. En. Natam. Sade kala dinna. Sade. Serious wallahi. Sade. Dubbi masna en nuna mich. ati me tasga bote na so tumar ko chunu na timi dano En nujane ne be ko duran ka na shi tasga ba number la lo endru number ni number la yo man nadda wala be min andir arda malechu هاي أنا ما تجرا قوي مش توري تبان malechu na no dira gaba me gaba yu gaba yu me gaba samen bana ofsi men shi gaba sinda gaba ba kan bisani ajaiba خلاص amma mu jirami wallahi yu mana da jartina la wallahi da ofsi men shi tasga ba iriati ba yu ba ofsa nu ba kai indu bisana san indu bisa gata indu bisa isa ko awal khunna gata indu bisa isa bis ko me gise tasga ba me ura shi ishar kan gadi se tisi arkan gadi se shi lek sume करता है sade बाकी لا أنا بدي निगाह बनाना को हमारे भाई करती है करा सर करती है ofsi me na tu bisa si ne करती है करा मार أركنا جاب سنجي sade na jaga sabah ايش يقول tasga ba iriati بيجي في جيس tasga ba iriati ماذا هم بيكو جتشون مركوبة no ma tu anta ne hadis لا صدق in بيكون سلكين دون تيزيج هاتو خلاص لا بيجينا دولة هاتو تيجي انت ركب انا هو بس كده خلاص عشما أركفوني جالتمتوتا في كبجمتوتا هردفتوتا في السيتو كانتاتا هندوما كيساني بكجرتاني كان جيني في جالل سنفا وايتو سنين جوشا بيجو براك ودي سنين ديادة جرا إيقا بيجو ناني حرقا ودي سنين ديادة كما جاكا وجات أركيتاني إبسب شافي ماكين تندورا إبسشان ماكي براكي قد إتوري ماكين كيسوما منساني جروف بنا الآبا أسو جرتو إبسشان وان akka tiisisaa wayii waan akka billaachaa bitatee galee buna keessa godhuudhaan makii nama biratti buna kee keessaa qoshaashatu jira yookiin immoo jitu dartii adda addaatitu jira jechuudhaan firaankii ajaa'ibaa hanga makiin boossutti firaank irratti raawwateeti kan ture viidiyoo kana dura keessatti jechuudha. Har'a immoo jitu ibsaanis makiinis jechuudha. Birankii ibsaan tana dura godhetti baay'ee aartii waan jirtuuf ramadaana keessa osoo soomaa keessa buna dhaabbattee waaqa kadhachaa jirti birankii taatee waan baay'ee nama gaddisiisudha. Har'a immoo jitu makiinis birankii ofii ibsishaadha deebisuudhaaf birankii ajaa'ibaati irratti kan hojjette bilbila isheetii irratti
nama bilbilchiiste eenyuunni inni kuni jennaan makiinni simuu diddee mucuma isa cinaa jiru kana bilbila lakkoofsa biraatiin irratti bilbilchiifte. Egaa ibsaanis baay'ee shakkii keessa galuudhaan ijoollee lama jidduutti piraankiin kun kan ta'e mucaan inni tokkichi kun piraankii yeroo isaan piraankii godhan ibsaatti dhugoomsuudha. Isa mucaa isa duraanii san ta'inaa jedhee ibsa shakkii keessa galchisiiseeti kan jiru. Dhugaa anu baay'ee piraankiin dhugaa oduma piraankidha jennee ilaalaa jirru baay'ee waan nama rifachiisudha. Makiingaa baay'ee piraankii osoo na ta'e nan kolfa garuu dhiifama makiin nama cimtuudha piraankii irratti haardidha. Egaa ibsishaan hanga makii harkaan qabatu ibsishaan haardidha. Ibsishaan miskiinedha malee waa namni jaartii irratti edda miskiin hin jiru. Innaa ibsishaan akkuma argitan jedheetii kan maraatee jiru. Ibsishaanis immoo jitu viidiyoo kana piraankii kana yeroo dhiyoo keessatti deeffachuudhaaf itti qophaa'ee jira. Innis immoo makii piraankii akka tokkotiin akka hojjetu immoo abdii qabna hin eegganna ilaalla nu itti fataa yennaa itti bu'aarra isaan kan piraankiin isaanii akkuma itti fufetti jira. Dhugaa piraankiin baay'ee ulfaataadha. Fakkeenyaaf jechuudha. Abbaan manaa tokkoo fi haadha manaa tokko ta'anii osoo jiranuu dhiirri biraa yeroo bilbiluu danda'a garuu yamma kaa bilbilli kun karaa adda addaatiin hiikaman namni fakkeenyaaf jaarsa qabaateedhaaf jaarsa san bichaa bilbilli dhiiraa dhaan isaa bichaan jiraachuu hin jiru saayibatu jira firatu jira sababa hojiitiin jira namni karaa adda addaatiin bilbila kanaa walitti dhufeenya qabu. Egaa ibsaanis jechuudha. Makiinis sababa piraankii ta'eef eenyu jedhee yoo inni ji'a gaafate dubbachuu diduudhaan kan ibsan xiqqoo itti dhagahame malee osoo noormaalii ta'e eenyu yeroo jirii gaafatu hin beeku jechuu osoo hin ta'in waan jiru ifaan ifatti walitti himanii bilbilaan jechuun namni bilbilaan karaa adda addaatiin wajjin haasa'uu danda'anii neever namni tokko wal jaalattanii bilbila irratti bilbilaan karaa kanaa wal shakkuun hin barbaachisu. Kanaafuu bilbila karaa adda addaatiin itti fayyadamanii karaa hojiitiin namni saayiba karaa hojiitiin ta'uu danda'a karaa dhimma adda addaatiin ta'uu danda'a. Bilbilli kun karaa ittiin walitti nama fiduu hin dhabu. Kanaafuu piraankiin kun akkuma ta'etti waan hunduu irra baranna tokkoffaa bilbila sun maalummaa osoo makiin jechuun piraankii ta'uu baate bilbila akkasiitti kan akkanaati yeroo itti makii ibsaatti himte nama fudhachuu danda'uudha nama hubachuu danda'uudha. Waan piraankii ta'ee fi makiinis akka dhugaatiitti piraankidha kaa'e piraankiin innoo piraankidha akkas taane malee jechuudha. Asirraa wantoota adda addaa barachuu dandeenya. Egaa viidiyoo baay'ee namatti toluudha dhugaa piraankii baay'ee namatti toluudha. Piraankiin akkuma itti fufetti jira fuula chaanaanii makiin ibsishaa gama yuutuubiitiin kan gadi gadhiifamaa jiru piraankii ajaa'ibaati. Isin immoo achi fuula goota sabiskiraayib laayikii sheer gootanii achirraa piraankiiwwan guyyaa irraa osoo hin ta'in yeroo tokko isin darbu argachuu dandeessu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii piliis laayik sheer gochuu hin dagatina.